Waggoota dheeraadhaaf miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaan ture. Bilisummaa Oromoof walabummaan Oromiyaa akka galma ga'u ta'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaaf nama irra damballuuf bisaan murachaa jiru. Walabummaan kanneen gaaffii fi Sagantaalee marii, seenaa gosoowwan Oromoo sagantaalee barsiisaa bashannansiisan, miidiyaa walabummaa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaa qabu dagaagsuuf Hashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Walabummaa News Network. Kun sagantaa marii keenya kan isin biraan geenyudha. Egaan guyyaa irraa kana keessummaa tokko wajjin dhiyaadheen jira. Mata dureen marii keenyaa dhimma Oromoof Oromiyaa akkasumas burjaajii Oromoo gidduutti uumamuuf maluuf furmaata waan jenne qabannee isiniif dhiyeessina. Egaan sagantaa keenya irraa wanti adda godhu garaan haadhaa buburreedha akkuma jedhamu. Obboleessi keenya har'a qabannee dhiyaannee nama ajaa'ibaati, nama kutannoo jabaa qabudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isiniin jenna. Egaa obboleessa kiyya waamicha kiyya kabajjee Walabummaa News Network irratti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaada mataa kan keetii waan Oromoodhaaf furmaata jette ibsuudhaaf gama miidiyaa keenyaatti dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee galatoomiin siin jedha. Mee maqaa keerraa eegalii nuuf himiitii daawwattoota keenyaa wajjin akka wal bartuuf carraasiif kenna. Galatoomaa fayyaadaa Walabummaa miidiyaanis ilmaan Oromootis dhaggeeffattoonnis hordoftoonnis ilmaan Oromoo fayyaadaa galatoomaa isiniin jedha. Atis fayyaadee akka nama ilma Oromoo tokkotti. Ani maqaan kiyya Iliyaas Jundii jedhama. Kan jiraadhu kutaa Kaanaadaa yookaan obboleessi kiyya obboleessa Amiin Jundiiti. Namni beektan hin dhabamtanii hin naftan jecha. Kanuma Oromoo kanattu anis waan irraa dubbachuu qabu waan bira dhaabbachuu qabu Oromoo bira kanattu na baase. Ayyee baay'ee galatoomii. Egaan daawwattoota keenyaa nama ajaa'ibaati kan isiniif jedheef tokko kanaaf obboleessi keenya Eliyaas Jundii Boonsaa jedhama. Obboleessi isaa obbo Amiin Jundii kan jedhaman qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turanii yeroo ammaa mootummaa bilxiginnaa sanaa waliin hojjechaa kan jiran obboleessi immoo kaayyoo fi akeeka qabsaa'onni keenya irratti wareegaman gadhiisuu hin qabnu jedhee yeroo hunda cichoominaan faallaa isaa dhaabbatee nama mul'atudha. Nutis kanaaf barbaanne gama keessan akka qaqqabsiifnu ammam kutannoo qabsoo kanarratti akka qabu isiniif ibsuu fi egaan jalqabaa fi akka ta'utti egaan biyyi keenya yeroo ammaa kana mootummaa abbaa irreetiin uummanni Oromoo keessumaa dararaa hamaa keessa qaqqabaa jira. Atis quba qabdaa baay'ee miidiyaa hawaasaa kanaa wajjin walitti dhufeenya waan qabduu fi mee dararaa uummanni Oromoo keessa jiru akkamiin ibsita? Galatoomii fayyaadahii dararaan uummanni Oromoo keessa jiru tokko lama isin jedhee si lakka'uu hin danda'u. Dararaan ilmaan Oromoo dubartii teenna ilmaan dhiiraa dabalatee kaan mootummoota warra hayyootaa dabalatee kaan ajjeechaan kaan gudeeddiin dararaa kana hin qabne dararaa hangana hin jedhamne kan ilmaan Oromoo irra deemu jiru. Siif himuu hin danda'u namuun arga Oromoo taanee yeroo kanatti namni miidhama Oromoon agarre waan Oromoon ta'utti jirtu biyya san keessatti Oromummaa qabaannee Oromummaa sanitti agarre si ibsuu hin danda'u gaa osoo arginu yoo beekaa bira dabnee akka warra abbaa garaaf jennee yoo lammii teenya gurguranne malee anaa miti addunyaan guddattee argitee irra gocha Oromoo irratti ta'u jiru waan kana nurraa dhaabaa hayyoota maniidhaatii gadhiisaa karaa seeraatiin deemanii biyya ammoo biyya akkasiitii miti Oromoo. Hedduu kadhataa ture uummata achi keessa dalagu qaamaanis namoota bilxiginnaaf dalagu kadhataa ture akka nama tokkootti akka Oromummaatti. So kana siin jedhee si himuu hin danda'u wajjumaan itti mari'an nagaa waan godhuu dandeenyuuf duratti. Hayyee baay'ee galatoomii. Egaanis akkuma ka'umsaattan si gaafadhee egaan qabsoon bilisummaa Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiseera. Uummanni keenya yookiin Oromoon qabsaa'ota baay'ee lubbuu isaaniitti wareegeeti kan guyyaa har'aa geenye. Waggoota lamaan sadan darban immoo qeerroowwan 5,000 olitti wareegamee jijjiirama jedhanii maqaa jijjiiramaatiin nurkaa buutanii gara ofii fedheetti hajal'isan maleessaati. Qeerroon kan keenya lubbuu baay'ee itti wareegamee asiin ga'e.
Mee jijjiirama jedhanii gaafa biyya warri gale kun warruma biyya gale irraa haa dubbannuti biyya alaa kana diyaaspooraa ta'anii yeroo sanatti Eeliyaas nama akkamii ture akkamittiin mootummaa kana hubatanii galan atoo akkamittiin mootummaa kana hubachaa turte mee dhugaa jiru nu kaasi. Galatoomii an akka nama tokkotti akkitti mootummaa kana hubadhe gaafa obboleessi asii deemee biyya sanii galu amata 2 dura. Mootummaan kun mootummaa Oromoo dalagu na fakkaatan dhugaa yoo dubbanne kijibuun hin ta'u gaafa sirraan jaalanne jechuudha ani gaafsan maybe namni kun nama Oromooti itti jarjarree akka seena siyaasaa biyya kanaatti ilaalee maybe jarjaruun qabnu wanni cuftinu Oromoof tuutaan furmaanni isaanii cufti gaafiin isaanii cufti deebi'aa dhuftii fi jedhee akkasii yaaduu ture akka nam tokkotti. Connection illee obboleessa kiyyaa wajjin Amiinii wajjin yeroo hedduu ni godhaanii mootummaan kunis yaa kama Oromooti Oromoof dalagu jira naan jechuu ture haga duraasan. Achi boodanii argaa gara Wallaggaatti waan ta'u xayyaaraan uummata Oromoo tumanii Wallagga keessatti shanee jedhanii maqaa Oromummaa isaanii qofaaf shanee jedhanii abaa'oo jedhanii bakka cufa keessatti Oromoo fixu jiran amata 2-3 dabre jechuudha. So kuni cufti bal'ataa dhufee achiin gama Haacaaluutti hogguu dhufan Oromummaan of hin beeknuu hin jirtu yeroo Haacaaluu bira eegageetti osoo hin beekne bakka Haacaaluutiin nutti dhufan Oromoon cufti lafaa dammayxee anis katakkaa politikaa keessa hin seenne garuu Oromummaati itti amana Oromummaa ni jaaladha Oromoo ni kabaja uf kabaju jechuun Oromoo kabaju Oromoo kabajuun uf kabaju. So kanaafuu ani politikaa keessa hin seenne huma Oromoo irra deemu jiru kana argee rakkaatu politikaaf hin dhaabbanne akka ilma Oromoo tokko dalagadhee maatii kiyyas Oromoo yoo rakkatte bira dhaabbadhee kaayoon kiyya akkasi. So rakkoo Oromoo ana qofaa miti nama hundattu argaa akkanuma isin jechuu danda'a. Tole mee baay'ee galatoomii egaa mootummaan kun salphina uummanni Oromoo argee hin beekne uummata Oromoo qaqqabee hin beekne uummata keenya irraan ga'aa jira. Ajjeesee bosonatti gatee bineensaan nyaachisaa jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti daraa hamaa qaqqabsiisaa jira uummata Oromoo keessumatti. Maqaa uummata Oromoo dhiiga qeerroo Oromootiin aangootti darbee jechaadha. Mee mootummaa kanaaf dhiifamni godhamuu ni danda'ama jettee yaadda? Fakkeenyaaf yoo mootummaan kun maalillee godhe akka ilma Oromoo tokkootti daraa isaan qaqqabsiisan kanaa wajjin wal bira gaafa qabdu dhiifamni isaaniif godhamu ni jiraata jettee yaadda? Ana akka nama tokkootti akka wallaalumsa kiyyaatti dhiifamni isaanii ka godhamu tokko hin jiru. Yeroon dhiifama itti goonuuf bira dabree jira. Oromoon yeroo ammaatti mukarra fannifamtee bineensi nyaatee kaan gudeedanii ilmaan garaa darbanii hayyoota maneedhaatti itti qoosaa Haacaaluun du'e Jawaariinis ni ajjeefna Baqqalaa ni ajjeefna jechuun kuni nam tokko irra dabruuf UPDO fi daaspooraa ispeeshaalii warra biyya alaatii gale. Tokko kan balaaleffadhu Oromoo keessaa daaspooraa biyya alaatii galte. Isaanii ka irra UPDO waliin makatee naftanyaa waliin makatee Oromoo lafarraa duguugu jiru isaan kana. So kanaafuu akka nam tokkootti walii galteen hin jiru isaanii wajjin. Karama wayyaaneen amma bosona keessa fiigan akkanumatti isaanis bosona keessa ce'uu qaban. Baay'ee galatoomii gaaffii dhimma obbo Amiin Jundii gara xumuraatti itti dhufnaa maaliif seete Oromoon irraa barachuu qabaa? Ati obboleessa kan kee garaa tokkicha keessaa baatanii waliin kaayyootu adda sin baasee obbolummaan keessan akkuma sanatti jira. Garuu kaayyoota adda sin baasee amma gaafa teenya ilaallu obbolummaarra darbee ganda godinaan illee namni wal harkiseeti kan qabsoo keenya kanarratti danqaataa jiru. Mee isaan kanaan maal jetta gaaffii biraa boodatti siifa dhufuuti? Warroota akkanaa kanaan ga'anii warra Oromoo danqan warra Oromoo dura dhaabbatanii gandummaan amantiin kaadiree ta'anii mootummaa kanaaf dalagaa wanis warroota biyya alaa wanni dhaamuuf karaa nuti irra jirru kuni karaa mallee irra karaan taane nu harkisu jira karaa lubbuun Oromoo biyya saniitti itti qoofamu jirtu nuti ammoo biyya gammachuu keessa jirra biyya nagaa biyya dimokiraasii keessa. Kanaafuu irraaf qoxxobaa ilmaan Oromoo namni Oromoo irratti mana keessa teettanii biyya nagaa keessa teettanii Oromoo irratti danqaa duubaan akka Oromoon duratti hin tarkaanfanne gootan piliis irraa dhaabbadhaa isin jedha. Nu wajjin karaa dhugaa irratti karaa woboo irratti deebinee karaa tokko irratti Oromummaa akka bilisoomtaa goonu. Hayyee mee itti nufaa gara dhimma waraana bilisummaa Oromoo qabxii baay'ee qabannee itti dhiyaanna. Akka gaaffii gabaabaa tokko dhimmuma dhuunfaatti si haa gaafadhuuti. Fakkeenyaaf
Eliyaas miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e haa jennu. Obbo Amiin Jundi immoo miseensa waraana mootummaa biyya sana bulchaa jiran haa ta'anu. Osoo dirree waraanaatti walitti dhuftani maal goota? Rasaasumaan deebii olii deebifna gaa. Ayyee. Kan jiraate haa jiraatu, ka hafe haa hafu, ka kute haa kutu. Sanuma Oromoo miliyoona 50-60 qabdi anaaf isaa miti. Dhugaan Oromoo ammoo dhokachuun barbaachisu. Dhugaa baay'ee galatoomi maaliif gaaffii akka kanaas gaafachuu kootiif illee dhiifama naa godhee maaliif si qofaaf osoo hin taane Oromoo biraatiif barnoota haa ta'uuf. Gandaan wal jala fiiga namni baay'een. Amma fakkeenya Abiyyi Ahmadii yoo fudhatte yeroo baay'ee kaadireen bilxiginnaa gaafa hawaasa godina Jimmaa jiran keessa deemanii sababa inni Jimma ta'eef sin jibbani jedhaniitu uummata xiiqii keessa galchu. Gaafa nama Arsii tokko fakkeenya akka maal galchu yoo fudhatte yeroo Oromoon ati Oromoo gante jedhee Oromoon guutummaa gooyitti duulaa ba'ee nurra dhaabbadhu jedheen sababan Arsii ta'e malee Kamaal waan gaarii hojjete jedhanii yeroo itti uummata Arsii dogoggorseesantu jira. Dhugaa kan akka kanatti hawwatan ofansii kaase. Egaan dhugaa dubbachuu fi wanta adda na babbaasu kaayyoodha. Kaayyoon qabsaa'onni keenya irratti wareegaman immoo dhiigaa fi lafeen isaaniillee nama dhiisu. Mee obbo Amiin Jundii nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee gurguddaa bahaa turedha. Faayidaa battalaa xiqqoo kanaan goonfamee mootummaa diinaa kanatti Oromoo irratti duula geggeessu kanaa waliin ni hojjeta jettee yaaddee beektaa gaafa dura? Takkaatu yaadde hanga dhaladhee hanga uf beekee Amiiniinis asuma guddadhee isuma biratti biyyuma Kanaadaa keessatti takkaatuun dheenan Oromootti namni obboleessa kiyyaa maatii kiyya keessaa qabee ka obboleessi kiyya obboleessi anaaf isaa abaa'oo keessatti du'e bakka tan inni bu'een beeynu dhugaa dubbadhe inki jibu isin dura taa'ee abaa'oo keessatti du'e meebii lafee isaa san dhiiga obboleessa kennaa san nuu baasaa Oromoo wajjin dhaabbatee karaa Oromoo irratti woboo wajjin dhaabbatee akkasi fudhadhe malee takkaa Amiin naftanyaa yookaan na'u folchiilla miidiyaa kanarratti jechuu saniif rakkoon qabu miidiyaan mootummaa kanaa wajjin ni dalaga jedhee yaadne takkaatu I never takkaatu yaadne. Baay'ee galatoomii. Egaan atis gaaffii kan koo gabaabsitee na deebisaa jirtaanis gaaffii gaggabaabaa gabaasee haa gaafadhuuti har'aa fi yeroo biraatti deebinee ni mari'annaa. Bal'inaan mari'annaanis alaa daddafee waan seeneef sima kabajama keetiif sitti dhiyaadde sitti onnee dhiyaadha. Tole mee gaaffii tokko si gaafadheeni gara dhimma waraana bilisummaa Oromootti ceedaa. Amma biyya sana keessatti filannoota sadeema jedhanii namoonni baay'ee yaaddoo qaban labsaa jiru. Akkasumas odeeffannoon tokko tokkos waajjira paartiidhuma jiraa biyya bulchaa jirtu kana keessaa maqaa egaa biyya bulcha jettaanii waan gootuun qabdu maqaa mootummaa qabattee jirti. Odeeffannoon adda addaa bahaa jira. Odeeffannoo bahaa jiru kana keessaa yeroo gabaabaatti hidhamtoota siyaasaa kana fa'aa filannoo jalaan ga'anii baasanii fa'aa filannootti akka dhiyeessan ni yaadu. Gaama faallaa kanaatiin namoonni tokko tokko filannoon biyya sana keessatti hin jiru. Filannoon jiraachuus hin qabu. Jalqaba biyya qabaachuu qabna kan jedhanii amanuus jiru. Filannoon seera qabeessaa yookiin dimokiraatawaa hidhamtoonni siyaasaa kun ba'anii yeroo gabaabaa kana keessatti dhuguma waajjira isaanii banatanii deeggartoota isaanii mariisifatanii barsiifatanii filannoo geggeessuuf yeroon ga'an akka hin jirre beekamaadha. Haa ta'uuti filannoon dhimta qaqabeessi ni geggeeffamaa biyya sana keessatti. Meesa kan akkamiin ibsita? Galatoomii duraan dursee filannoon qabeessi filannoon tasgabbeessaan biyya san keessatti hin jiru akkuma duraan baranne. Mootummoonni kun takkama isaan mootummaa duraaniittu gosa jijjiiratee bifa jijjiiratee Oromoo jedhee ilma abbaa gadaa jedhanii nutti fidan malee ummatuma duraanii san ummatuma kaleellee wayyaanee wajjin hogguu filannoof deeman paarsantii 100% ummatuma moo'usan ummanni kun isin yaagal ilmaan Oromoo ummata saniin addaan hin jiru. Waraabeeyyima kanattu ilmaan Oromoo daasporaa eda'atee moor akka maafiyaatti Oromoo gabbaanii Oromoo ciru jiran malee filannoon nagaan deemu biyya san keessatti. Hanga Oromoo irraa duutii dhaabbattutti, hanga Oromoo gudeeddaan irraa dhaabbattutti, hanga hayyoonni Oromoo diqqarraa hanga guddaatti kutaa Oromiyaa keessa jiran cufti yoo bahan gaafsan meebii filmaanni tasgabbaanii namuu gattaa'ee nagaan gara filmaataatti deema. Misoomaaf filmaatas amma filmaatan jedhuun akka nama tokkootti. Mee uummanni Habashaa kun filannoo kana dhugumatoo filannoo haqa qabeessaa jiraate uummata
Oromoo waliin waliigalee jiraachuu danda'udha? Never ever walii galannatti hin fakkaatu akka nama tokkotti. Uummata namaa walii Kanaafuu hireen Oromoo maal haa ta'u? Hireen Oromoo fi Oromiyaa maal haa ta'utti deemaa jirra kanaafi? Hireen Oromoo fi Oromiyaa ufiin murteeffachuu danda'u Oromoo fi Oromiyaa. Namni isaanii murteessuu hin qabu hiree Oromiyaa. Oromoof namni murteessuu hin qabu. Ani fi murteeffachuu qaba waan naa ta'u. Yookaan amiin naaf murteessuu hin qabu. Amiin obboleessi kiyya naaf hin murteessu anaa. Ufii murteeffadhee Oromoo wajjin jiraadha. Baay'ee galatoomi. Mee ati gaa biyya alaa kana keessa turteetta, burjaajii biyya alaa kana keessa deemu ni beektaa, obboleessi kan keessi kanuma keessa faayidaa umurii isaa walakkaa ol yoo jenne ni dandeenya. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama fixeedha. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee ajaa'ibsiifadhu ture. Akka kanatti yeroo gabaabaa keessattis gara kanatti ni ta'a jedhee yaadu. Tarii gara fuulduraattis immoo mooraa diinaa keessa taa'ee Oromoof hojjedhee yaadee sigaa hin beennu kana sanumaaf dhiibnuuti. Mee namoonni qabsoo kana keessatti gahee tokko illee hin baane. Gaduma baanii miidiyaa hawaasaa qofaan nama arrabsuu qofaan dhaqanii aangoo argatanii haga sadarkaa badhaasaatti qaqqaban ni jiru. Amiin immoo obbo Amiin qabsoo geggeesseera nama qabsaadha beekamaadha. Oromoodhaaf waan hojjete qaba. Namoonni maqaa dha'uus hin dandeenya ka akka Angaasaa Ibraahim nama dubbate dubbiin irraan tolle haasa'ee haasaan irraan tolle ka Oromoo gandaan adda baasu amantaan adda ciraa oolu ka qabsaa Oromoo arrabsaa oolu badhaasa badhaafama. Yeroo kana obbo Amiin Jundiifaa inaaffaarumti waa illee ittiin nagaamtu mee kana irratti nu ibsi. Kana irratti inaaffaa wanni ittiin dhagaamneef obboleessi kiyya warroota takkaa Oromoof qooda Oromoo baheen beeyne dhaabbatanii badhaasa kennuuniif biyya san keessatti hayyoonni mana hidhaa jiraata. Warri sammuu isaaniitiin baratee warroonni qaroon warroonni biyya san hoggannaa jedhu Oromoo miti warroonni namoota biyya san keessaa hoggannee biyya san gara fuulduraa deebifna oofna soo jedhu uummanni kun mana hidhaa taa'ee akka nama tokkotti hedduuna na gaddisiisas wanni jedhus hogguu uummata san laalu Amiin fa'aatu achi hiruu ture waan san laaluu ture ani. So akka nama tokkotti badhaasan jedhuun suni just hanguma sammuun isaanii gaa namni hanguma yaaduu mana ol qabatee ijaarate ani hanguma isaa yaadan gaa kun Oromummaallee miti takkaatu qoodan qabu namoonni akka Angaasaa fa'aa namichi nama waa jechuun fedhu ammasitti namoota akkanaa kana wallahi maal jedhee akkasii deebisuun beeku hedduunatti ulfaata. Biyyichaan hoo maal jetta jechuun biyya namni akka kanaa badhaasa argatu hojii akkasii hojjete mee biyyicha jecha tokkoon ibsuu hin dandeessaa? Biyyiti kun jecha wayituun qabdu jechoonni namoonni walgahee namootuma akka Angaasaa kana warroonni Oromiyaa. Afooshaadhaa jennuudha. Afooshama naannoo tokkooti. Afooshama naannoo tokkoo maafiyaa budunii jedhanii nama warra Arjentiinaa, Meeksikoo warra akkanaa kanneen isaan kun. Warra waayyaanne sammuun warra nyaatuuf yoo waa jalatti affeeran sanuu fudhateetumaan harka namaa eeggatu malee warra ufiin sammuu isaanii sossoosee badhaasa sanuu namarraa fudhatu miti uummanni kun uummatuma waa itti kennanimaaf ergatan akkas na fakkaatan. Baay'ee galatoomi. Egaan yeroo ammaa kana waa hunda yaaleera Oromoon. Waan inni yaalle hin jiru karaa nagaa yaaleera kallattii inni ittiin yaalle hin jiru biyya sana keessa nagaadhaan sabaaf sablammii wajjin jiraachuu fi akkuma miidiyaan uummata keenya burjaajesse hagas ammas miidiyaadhumaan deebifnee uummata keenya yaada isaa gara tokkotti qabuu fi yaalii gaggeessuu irratti argamna. Mee biyya sana keessatti wanti yaalamne hin jiru amma kan kallattiidhaan furmaata ta'u akkuma jirri afaan qawweetiin dhufanii uummata keenya dararan uummanni keenya afaan qawweetiin ofirraa deebisee of ittisuu danda'u akka qabatis yeroo baay'ee deddeebitee ni hubatta. Mee yeroo carraan jiru kallattii waraana bilisummaa Oromoo malee akka hin jirretti ni kaasta yeroo baay'ee sin argaa. Mee isa kana maal jechuu barbaaddeeti? Yaa galatoomii wanni kun biyyummaan sunuu impaayerri sunuu akkitti ijaarame yoo as teennee ija hubannootiin biyyallee gaafa jirru yoo nuuf hin galin namni yoon baratinuu biyya guddatte keessa teettee gochoota biyya san keessa deemamu namoonni akka Amiin qawwee lama hidhatanii hogguu deeman biyya san keessatti wanni Oromoo miliyoona 50 qawwee hin barbaachifneef hin jirtu. Obboleessa kiyyattu qawwee mootummaa lama hidhatee deema biyya san keessatti. So
ilmaan Oromoo nu barbaachisa. Woboo hidhachiisuuf waan dandeenyeen bira dhaabbannee abaawoo ta'ee shanee ta'ee OLF ta'ee cufti nu Oromoodha akka kootti. Isaan cufa jala dhaabbannee nullee biyya san impaayera san cabsuuf qawwee hidhachuu qaba. Gara fedheen abbaan fedhe dippiloomaasii haa deemu, abbaan fedhe siyaasaa isaa taphatu nullee gama dandeenyuun woboo bira karama kalee adda bilisummaan Oromoo irra deemaa turte karama san amata 40 dura turan karama san irra deemna nullee qawwee ammoo hin barbaachisa Oromoo. Duraan irra qawwee ni barbaachisa. Oromoon qawwee malee bilisa hin baatu. Tole, mee sochii waraanni bilisummaa yeroo ammaa irra jiru fi hubannoo hawaasi qabu gaafa wal bira qabdee ilaaltu akkamiin ibsita? Fakkeenyaaf 91 duras gaafa wayyaaneen OLF yookiin abaawoo waliin biyya galan sana gaafa dargiin injifatan jechuudha. Odeeffannoo ni dhageenya yoo qaamaan arguu baannes isa yeroo sanaatiif isa yeroo kana wal bira qabdee gaafa laaltu wanti namatti mul'isu ni jiraati. Hubannoo hawaasaatiif sochii waraana bilisummaa Oromoo akkamiin ibsita? Galatoomii fayyaadayii isa 91 fi 91 kan ammaa kana wanni adda godhu ani hedduullee beeku 91 biyya namaa keessa ture diqqaat ture gaafas akkuma obboleessi Amiin himutti waraanni keenya inuma jiraadha garuu ka amma ni argu jiruu fi 91 jedhan tokko miti. Ardhan tana waraanni Oromoo woboon Oromiyaa cufa keessa sosocho'u jira. Baadiyaa miti magaalaa guutuu keessa deddeemu jira. Finfinnee keessa deemu jira. Quban qaban malee. Namoota akka kiyyaaf keetii namoota Oromoon dhugaan Oromoo beeku warri galteef ni beeka. Waraanni Oromoo irra abaa'oon yookaan shaneen yookaan wanni isaan yaaman woboon bakka cufa faca'ee jira. Akka nama tokkotti waan kijibaa osoo hin taane waan dhugaa waan galgalaa ganama jala deemee xiinxallee diinagdeellee yoo qabaadhe bira dhaabbachuu jiruuf kan 91 irra Oromoon hedduu saffisaan dura deemu jirti amma waraanni Oromoo. Akkaataa hubannoo hawaasii deeggaruu wal qabatee waan barbaachisu guutuuf wal qabate Oromoon biyya keessaa beekaa Oromoon biyya keessaa Oromoo ta'e kutaan hundi jechuun haga Wallootti haga Matakkalitti godinoota Oromiyaa keessa jiran dhiisiiti waraana bilisummaa Oromoo waraana isaa akka ta'e ragaa ba'eera. Biltiginnaan umti har'a quuftee uummata keenya darartu kuni osoo waraanni kun hin jirre yoona eessa akka isheen jirtu beekamaadha wallun gaafachiisu isaanumaaf iyyuu da'oo ta'ee jira waraanni kun. Dhugaa keeti mee hawaasni biyya alaa kun hubannoonni waraana kana irratti qabu xiqqoosee garaagarummaa ni qabaata. Tarii kanaan dura bara waggootanii 5-6 dura yeroo waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa jirurraa wal qabee komiin adda addaa ni ka'a. Nuti komii sana keessa deemnee dubbachuu iyyuu hin barbaannu. Yeroo har'aa kana immoo gadi ba'ee waraana isaa ijaan argaa jira, hooggana isaa ijaan argaa jira, miidiyaa adda addaa irratti ibsa inni kennu dhagaa jira. Garuu hirmaannaan inni godhu irratti xiqqoo gadi bu'aadha jedhama. Bu'aan immoo bara kana galmaa jira. Isa kana irratti akkamiin hubatte dhimma gargaarsaa kana akkamiin xiinxaltame? Ani dhimmi gargaarsaatiif dhimmi har'a uummanni Oromoo itti hubachuu jiru woboof adda bilisummaa Oromoo xiqqashoo waan duraanii irra hedduu hubannoo uummanni Oromoo illee hubachuu jira. Karaa kana malee karaan nun baasnes hin jiru. Ani ka beekee jira. Kan galiiniifis gaanii arganii dhugarraa yoo jallatan malee akkuma jennu kararratti deebuuf namni waan kana miidiyaa yoo dhugama jala deemanii hordofanii waan Oromoo jedhan ni argan dhugama himachuu dhugaa san bahuu dadhabe malee Oromoon hedduu dammayxee jirti. Hedduu dammaqina guddaa waraana Oromollee gargaarsaan quba qaba nama hedduu gargaara woboo. Gargaarsaanis nama hedduu anuu dubbisee jalaan hafnuu naan jedhan Oromoonni beeytee jirti karaa kana malee hin jiru beeytee jirti. Osuma beekan dabanii callisan malee tokko. Warra calliseef maal dhaamtaaf? Warra calliseen rabbiin isaaniifis karaa calqee agodhu bilisummaa irratti rabbi ol nu agarsiisu Oromoon bilisummaa irraa hin deebitu ni bilisoomna. Woboon ni bilisoomsa. Woboo wajjin ni dhaabbanne isaantu nurraa hafenne woboo diinagdeen gargaaruu irraa deebuun qabu. Isaanis Oromoodha gaafa rabbiin itti beeksiste haa beeksisu isaanis. Eeyyeen amma isa kanarratti wanta akka daawwattoota keenyaan nu ibsitu barbaadu amma fakkeenyaaf akkuma obbo Amiin yoo fudhanne kanaan dura qabsaa turanii har'a qabsoo sana dhiisanii karaa na baasa jedhan hiriiranii jiru. Garuu kaayyoon waan addaadha.
Fakkeenyaaf hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo har'aa kun boriitu akkuma hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kaleessaa tarii waan uumamuun beekamu nama waan ta'eef. Garuu Oromoon kaayyoo sana beekee kaayyoon sun yoo na baasa jedhee itti amane malee sababuma waraanni kun har'a bahee mul'ateef gargaaruun furmaata ta'ee ni yaadda. Kuni furmaata mitiillee furmaata illee ni ta'a. Maaliif namni Oromoo yeroo dheeraaf gargaaraallee tuwwee hawwiin isaanii bilisummaa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaallee namuu bilisummaa fedha namuu hiree ofii murteeffachuu qaba. So kanaafuu har'a gargaaran jennee irraa hin dandeenyu waan danda'aniin bira dhaabbachuun daazimmaaraan halpi yoo godhanna woboo ani na gammachiisa garuu fedheen waa ta'u. Aariyaallee haa ta'u nama Oromoo duraanillee haa ta'u daazimmaaraan. Kaayyoo sanas beekanii wajjin socho'uu qabu kana beekanii gargaaranuu jettachuudha. Kana beekanii akka gargaaran kana namni hin beekne jiru gaa Oromoo taane dhugama yoo dhugarraa dabne malee diinagdee yeroo waan xiqqoo koondoominiyen nu kennanii Finfinnee waan kanaan yoo nu dogongorsiise malee Oromummaa malee karaan Oromoo malee hin jirtu gaa karamattu karaa woboo kana amma booda. Baay'ee galatoomii egaan daawwattoota keenya daawwattoota Walabummaa News Network kun sagantaa marii keenya obboleessa keenya Eliyaas Jundii waliin taasisaa jirrudha. Eliyaas Jundii jechuun obboleessa Amiin Jundiiti. Amiin Jundii jechuun nama waraana yookaan immoo qabsaa Oromoo jabaa ture amma garuu diinatti galee diinaa waliin deemaa kan jirudha. Garaan haadhaa burreedha akkuma jedhamu obboleessi isaa immoo kunoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa akka jiru afaan saaraa dhagaa jirtu. Mee Eliyaas gara xumuraatti ni deddeemnaati. Mee obbo Amiin Jundiitiin tarii si dhaga'uu danda'u. Atis viidiyoo kana gaafa isaaniin ga'uu dandeessaa. Maal dhaamtaaf akka obboleessaa fi akka ilma Oromoo tokkootti nuti isinii dhaamnaafi gama keenyaan. Ani akka obboleessaatti isa qofaa miti gaa ilmaan Oromoo obboleeyyan miliyoona 50-60 qabaa Oromoo. Itti deemna ka ilmaan Oromoo xumura irratti sii kennaafanii isa wannan dhaamuuf karaan kun karaa sirriitii miti jedhee yeroo hedduu gorsee jira obboleeyyan kiyyaa wajjinis biyya kana keessa obboleeyyan kiyya nama hedduu jira Yuroob kanas gorsinee turre. Waan feete ati yoo feete manas yoo feete si ijaarraa karaa kennatti karama Oromoo numaa wajjin jiraadhu wal dhabuun feenu inni gorsinee dadhabne. Garuu karaan na baasu karaa biltsiginnaati karaan dhugaa biltsiginnaa jedhee gara biltsiginnaa gore nagaatti waliin jennee wal biraa gore. Wanni dhaamuuf hin jiru hedduu dhaamneef duraan. Bilisummaa qofa dhaamaaf numaa wajjin akka bilisoomu innis. Tole yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaatti Oromiyaa bilisomte keessatti obbo Amiin Jundiis finnee waan isaan keessa turan maaliif akka qabsoo kana gananii baanii tarii gaaffiif deebii waliin gochuudhaaf jirra abdiirraan murannu kana gama kanaan kanuma jennaa mee namoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo ta'anii fi namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kallattii hundaan gahee isaanii ba'aa jiran uummata hawaasa biyya alaa kana keessa biyyoota adda addaa keessa faca'ee jiraatuu fi ergaa waliigalaa daqiiqaa 3 siifan kennaa waan jettuun jedhi. Fayyaadayii ani wanni dhaammadhu ilmaan Oromootitti karaa obboleeyyan keenya har'a nu biraa goranii karaa biraa irra ilmaan Oromoo kutaa 11 irraa karan taanetti hiriiranii dhiini Oromoo akka lola'aa dhiini Oromoo lafatti gannaqamaa dubartiin Oromoo gudeedamaa Oromoon hayyoonni Oromoo hidhamaa karaan kun karaa bareedaa miti yaa ilmaan Oromoo lammiitoo keessaa deebi'aa karaan nu baasu karama Oromoo qofa karaan biraa hin jiru. Kalee haacee itti dhabnee Oromummaa tanaaf jecha haacee sanii olii miti sin haacaaluu olii haacaaluu hundeessaatii olii miti ilmaan Oromoo isin. Inni miliyoona 20 kennanii fi mallaqni keessannatti haafu wanni Oromoo dhufte lubbuun asirraan irraa muramtu jedhe. Maali gaa ilmaan Oromoo isin haacee olii miti lubbuun teessan haacee gadi ammas numaan jedha. Yaa Oromoo karam taaniin gorinaa karan taane karama tokko irratti wajjinaa hiriirru woboo biraa dhaabbannu ilmaan Oromoo woboo qofaa miti Oromoo nama ta'e nama Oromoo rakkate biyyatti rasaasaa warra hidhame akka weellistootaa warra tumame gargaaruu qabna isaanis nu malee waa takka hin qaban woboo qofaa miti Oromoo bakka isiin rakkattetti bira dhaabbannee lafaa ol qabuu qabna diinni ammoo yeroo har'aa kana lafatti gaqqabee kaan dhiitanii kaan ajjeesanii kaan bineessaaf affeeranii akka waan isaan hirbaata ta'anii Oromoon ani akka nam tokkootti hedduu na dhagaamaa rakkoo guddaa keessanii sababa waan kanaatti hedduu sammuutii itti na cinqamte waan Oromootti akka hin beekon nama dalagatee nagaumaan biyya faranjii keessatti nagaa maatii gargaaree jiraatu garuu
cinqiin akkanaa isin qabatin ilmaan Oromoo. Oromoorraa karama Oromoo deebi'a karaan tokkichi nu baasu karama Oromoo qofa. Kanuma takkitti malee wanni biraa hin jirtu yaa ilmaan Oromoo. Karaa Oromoo malee karaan nu baasu hin jiru. Woboo wajjinaa dhaabbannu karaa akeeka jaalmarroo san karaa san malee karaan nafxanyaa nu baasu Oromoo wajjinaa hiriirru yaa lammii ta'u waan dandeenyu woboo bira ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa osoo hin jenne haa gargaarru. Oromoo walaa gargaartu. Kanuma fayyaanaa dee. Baay'ee galatoomii obboleessa kiyyaa. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya ka guyyaa har'aaf jenne egaan Eliyaas Jundii eenyu jechuudhumaa fi isinitti finne isinis ni beektu miidiyaa hawaasaa irratti. Egaan Eliyaas waamicha kiyya kabajjee Walabummaa News Network irratti yaada mataa keetii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ergaa bal'aa nu dabarsite maqaa daawwattoota keenyaatiif baay'ee galatoomisiin jecha akkasumas yeroo biraa sagantaa biraa akkasumas yeroo bal'aa qabannee dhimma Oromoo irratti gadi fageenyaan itti qophoofnee dhufnee Oromoo biraan akka geenyu abdii guddaan qaba yeroo gabaabaa keessatti har'aaf asuma irratti goolabnaa baay'ee galatoomii nagaa nu ta'e. Fayyaanaa dayaa isinis galatoomaa na ulfaadhaa walabummaan injifannoon ilmaan Oromootiif bilisummaa irratti rabbi waliin nu haa deebisu. Anytime ammoo na gaafachuu waan dandeettan irraa waa hedduu jira kana qofaa miti yeroo biraa wajjin haasofna. Na jiraadhu naaf feeruu keetiifanis si galatoomfadhaa. Injifannoon ilmaan Oromoo. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. Jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.